Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya bakka jirteetti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa guyyaa irraa kana barnoota bareedu tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe barnootaan qabadhee isiniif dhufeesi. Akkaataa kamittiin yuutuubii keenyaaf maqaa keenyaaf suura keenyaa wal qabsiifnee mallattoo sabiskiraayib hojjechuu akka dandeenyudha. Isaan alatti tiiktookii, feesbuukiif illee akkasuma waliin kan barannu ta'a jechuudha. Kanaaf amma xumuraatti nu hordofuu hin dagatinaa. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenya kan dhuftan Naardoos sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofuu dandeessu. Namoonni kana dura maatii keenya taatee turtan immoo sheer, laayik, koomentii gochuun nu jajjabeessan isiniin jedha. Kallattiidhumaan gara barnoota keenyaatti. Tole egaa jalqaba irratti wanti gochuu qabnu mallattoo sabiskiraayib bataniidhaa fi suurawwan kan akka tiiktookii, feesbuukii, teelegiraamii wantoota kana fakkaatan buufachuun dirqama nurra jirudha waan ta'eef isaan kana buufachuudhaaf akkuma beekamaa ta'e kana durallee barsiiseen ture. Kiroomii keenya irra seenuudhaan barreeffanna jechuudha. Kiroomii keenya irratti yoo fakkeenyaaf kan tiiktookii ta'e tiiktook imeej jennee barreessina. Tiiktook imeej jennee barreessina jechuudha. Erga akka itti barreessinen iyyuu nuuf baasa akka carraa ta'e daataan seeraan naaf hojjechaa waan hin jirreef amma naaf hin baafne. Isa booda daawunlood kan jedhu jira. Isa daawunlood godhattanii ergasii mallattoo sabiskiraayibii buufachuu yoo barbaaddan sabiskiraayib batan jettanii barreessitu. Achi booda mallattoo sabiskiraayibii suuraanis ta'e viidiyoodhaanis ta'e hin filattu jechuudha. Erga isa filattanii booda hin buufattu. Egaa akkaataa kamiitiin akka hojjennu waliin ilaalla. Isa hojjechuudhaaf dirqama appilikeeshiniin kun isin barbaachisa. Appilikeeshinii KineMaster jedhu kana hundumti keessan itti fayyadamaa jirtuuf viidiyoo editittiin godhachuudhaan baay'een keessan bilbila keessan irraa qabdu waan ta'eef isa kanatti fayyadamnee walii wajjin hojjennaa jechuudha. Kanaaf amma xumuraatti na hordofaa. Tole egaa jalqaba gaafa appilikeeshinii kana keessa seennu haala kanaan nuuf baasa. Haala kanaan erga nuuf baasee booda jalqaba irratti kireet kan jettu kanarraa bakka pilaasii kanaa al tokkoof ni xunna. Achi erga xunnee booda kunoo haala kanaatiin nuuf baasa. Wantoota kana hundumaa keessaa kan nuti ittiin hojjechuu qabnu 16.9 kan jettu kanarraa al tokkoof tuqanne. Ergasii jala kanatti akkuma argaa jirtan kireet kan jettu kanarraa. Ergasii bilbilli xiqqoo dalga ciibsee KineMasteriin dalga ciisee waan hojjetuuf isin sirriitti dhaggeeffatanii na isiniif gala xiqqoo haala kanaatiin egaa jalqaba irratti bakka kana dhufnaa jechuudha. Kun bakka kana al tokkoof ni dhaqna. Isa booda kunoo haala kanaan erga nuuf baasee booda kalarii gurraachi jalqaba irra jiru kana al tokkoof filanna. Erga kalaricha filannee booda xiqqoo ishee qabnee as butanna, as harkifne. Ergasii booda ammallee kunoo bakka kanatti kalar kan jettu ni argitu. Kalarii kanarraa al tokkoof ni xunna. Ergasii booda ammallee magariisata kana ni filanna. Ammallee kunoo asitti raayitiin ni argitu ishee al tokkoof raayit godhanna jechuudha. Ergasii xiqqoo gara fuulduraatti qabeen harkisadha ishee kanallee. Amma maal godhaa bakka duwwaa kana tuqeetanii kunoo bakka kanarra ni dhufna. Erga al tokko achirra xunnee booda gara jalqabaa kanarraa mallattoon galarii fakkaattu jirti isheerra al tokkoof ni xunna. Erga achirraa ishee xunnee booda mallattoo sabiskiraayibii keenya kan sila daawunlood godhannee barbaadannee fidannaa jechuudha. Mallattoo sabiskiraayibii kana fakkeenyaaf naannoo kanatti kanaan dura kanan buufadhee ture. Isa barbaadadheen ol baafadha. Okay, kunoo argadheera. Al tokkoof gaafan tokko kunoo haala kanaan dhufee irra naaf galaa jechuudha. Erga irra naaf galee booda kunoo haala kanaatiin xiqqoo ishee harkisee wal qixxeeffadha. Gaafan haala kanaa harkisee wal qixxeeffadhu kunoo akka itti irra naaf galee jira. Xiqqeessuus nan danda'a jechuudha. Akkuma naatti tole inni fakkeenyaaf xiqqoo ishee xiqqeesseen ilaala. Ol qixxeessuun dirqama jiru miti. Garuu
isa gubbaadhaaf isa godaa kana baalaansii akka hin jallanneef wal qixxeessuun barbaachisaadha jechuudha. Ergasii booda ammallee wanta gochuu qabu laayar bakka jettu kana tuqadheen mallattoo galarii asitti argamtu kana ammallee isheedhaan nan tuqadha. Ergasii booda bakka kana dhufeetan kalarii adii kana fudhadhaa jechuudha. Kalarii adii asitti argitan kana nan fudhadhaa. Ergan isa fudhadhee booda xiqqoo achirraa al tokkoof ergan tuqee booda kun jala kanatti crop kan jettu jirti. Crop kan al tokkoof nan tuqaa. Ergan isa tuqee booda kun mask kan jettu jirti. Ishee al tokkoof gaafan tuqu haala kanaan naa baasa. Ergasii booda akkaataa kanaatiin gara fuulduraattis gara duraattis quba kootiin qabee sirreeffadhaa jechuudha. Quba kootiin qabee gaafan akkaataa kanaan sirreessu naa guddachaa deemaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf amman dheeressuuf amman gabaabsuu barbaade erga narreenjii godhadhee booda akkaataa kanaatiin wal qixxeeffadhaa jechuudha. Kunoo fidee irra kaawwadheera. Ergasii booda gararraa kana oopshiniin wayii tokko jira. Amma waraabaa waan hin jiruuf naaf hin baafne tuqaan 3 jirti naannoo sana jechuudha. Amma xiqqoo aappiin kun na dhossee waan jiruuf jechuudha isinitti ni argamti. Ishee sana tuquudhaanii send to back kan jettu kana isiniif fiddi. Send to back kan jettu kana al tokkoof ni tuttu. Erga isa tuttanii booda kunoo haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Kunoo akkuma agartan jalqaba irratti naa baaseera. Amma gochuun kan narra jiru xiqqoo asii ol oofootan isinitti agarsiisa. Kunoo fakkeenyaaf akka asitti agartan Chrome kan jettu kana Chrome key kan jettu kana al tokkoof okay gaafan jedhu haala kanaan naa baasaa. Enable kan jettu kana al tokkoof gaafan tuqu kunoo haala kanaatiin removed jalaa naa ta'a jechuudha. Kana booda garan barbaadetti xiqqeessus guddisuus nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf as butadheera. Egaa kunoo ol qixxeeffadha. Ol qixxeeffachuun qaba hundasaa jechuudha. Ol qixxeeffadhe. Ergasii amma gochuu kanan qabu ammas bakka kanan tuqaa. Ergasii text kan jettu kana tuquudhaan maqaa chaanaalii kootiin irratti barreeffadhaa jechuudha. Maqaa chaanaalii kootii qubee xiqqaan hin barreessaa already. Asii xiqqoo riikoordiin kun na jeeqaa waan jiruuf okay. Naardos top kunoo barreessee okay jedheera jechuudha. Ergan kana barreessee booda color kan jettu kunoo naannoo kana jirti. Colorii asitti argaa jirtu isheerraa al tokkoof ni tuttu. Isa booda barbaaddan waan fedha keessanirra kaa'achuu dandeessu. Ani garuu kanarran kaawwadhaa jechuudha. Kunoo haala kanaan kanarra godhadheera. Xiqqoo ishee guddisee gara fuulduraatti butadhee kaawwadha. Ergasii ammas kan na'aafu suura waan ta'eef suuras kunoo asumaan hin naqee fidadhaa jechuudha. Suura koollee asumaan hin naqee fidadha waan ta'eef al tokkoof raayit godhe. Ergasii ammas karuma silaan deema. Ergasii suura koo tokko kanan barbaade fidachuu nan danda'a jechuudha. Ergasii kunoo haala kanaan fudhadheera. Ergasii bakka kana ammas crop kan jettu kun jirti. Ergasii mask kan jettu kana al tokkoof nan tuqa. Ergasii shape kan jettu kana al tokkoof nan tuqa. Ergasiin booda gosan barbaade as keessaa filachuudhaan xiqqeessuuf guddisuu nan danda'a. Yoon barbaade illee background isaa removed irraa gochuu nan danda'a jechuudha. Background isaa akkaataatti removed irraa gochuu danda'u. Kunoo asitti akkuma agartan bakka kana tuquudhaan background isaa removed irraa gochuu nan danda'a jechuudha. Kunoo haala kanaatiin removed irraa godheen jira. Ergasii booda xiqqoo ishee xiqqeessee fidee dhufee as kaawwadhaa jechuudha. Egaa suurichi xiqqoo kuwaalitiin isaa eegamee hin jiru. Ergasii booda haala kanaatiin ergan arreenjii godhadhee booda
kana waliin qixxeeffadha. Suura sanarra tuttuquudhaan jechuudha. Waliin qixxeeffadha. Haala kanaatiin jechuudha. Erga wal qixxeeffadhee fakkeenyaaf kan TikTok illee haaluma kanaatiin mallattoo follow akkaataatti hojjetachuu dandeenyu ariifadhee isinitti agarsiisa. Already kan subscribe kunoo haala kanaatiin hojjetannaa jechuudha. Barreeffama isaa kana immoo akka inni nuuf adeemu yoo barbaanne yookaas akka kanaatti sochii akka inni godhatu yoo barbaanne fakkeenyaaf barreeffama kanarraa al tokkoof ni xumna. Ergasii booda kunoo bakka kanatti warrootan kana keessaa waan barbaadan filattanii fakkeenyaaf haala kanaatiin irra kakaawwachaa deemna jechuudha. Suura keenyarrallee viidiyoo keenyarrallee jechuudha. Kunoo haala kanaatiin keessaa fiffilannee irra godhachaa deemna jechuudha. Egaa akkaataa kamiitiin TikTok follow hojjetachuu akka dandeenyus ariifadheen isinitti hima. Ergasii isa kana mee balleessitan kan TikTok isinitti agarsiisa suurri asuma taa'u. Maqaan illee haa ta'u. Amma fakkeenyaaf asitti kallattii masira deemneetiin deemnaa jechuudha. Isas ergasii booda dhaqeen TikTokii suuraan sila buufadhee jiru fidadhaa jechuudha. Ergan isa fidadhee booda gaa download as jalan jiru sorry. Okay, suuraa kunoo argadheen jira. Ergasii nan fudhadha. Haala kanaan ergan fudhadheen booda waliin qixxeeffadha jechuudha. Akkaataa kanaatiin erga wal qixxeeffadhee booda kanallee kunoo bakka kanatti kirooppiitti bu'uudhaan sheeppii isaa nan sirreeffadha jechuudha. Garan barbaadetti yookaan haala kanaatiin yookaan baakgiraawundii isaa irraa balleessuudhaan jechuudha. Kanaaf kana harkisuudhaan aga tokko nan sirreessaa jechuudha. Haala kanaatiin suura sanarraa al tokko tuquudhaan gadiin fidadha kunoo naannoo kanatti. Egaa kwaalitiin isaa xiqqoo qannasee waan jiruuf ammallee kiroop kan jedhutti bu'ee nan sirreessadha jechuudha. Kunoo xiqqoo waan gurraacheef dura haala kanaatiin ol butuuf gabbutuu nan danda'a jechuudha yookiin asii cufuudhaan nan sirreessaa jechuudha. Haala kanaatiin ergan xiqqeessee booda fidee as kaawwadhaa jechuudha wal qixxeessee. Ergasii booda asitti maal jedheen utuu hin barreessin fuuldura wanta fidachuu qabu bifa qayii kan ta'eetiin bifa qayiitiin baakgiraawundii fidachuun qabaa jechuudha. Bifa qayiitiin asiin utuu hin taane as keessaa filadhe ergasii kunoo ishee kana nan fudhadha. Akkuma jalqaba goonee turre ammas kirooppiittiin bu'a maas kan jedhutti kanattan bu'a. Ergasii booda haala kanaatiin xiqqeeffadha jechuudha. Ergasii booda haala kanaatiin barreeffamatti irraa al tokko ergan tuqee booda bakka kanan godhadha. Ergasii bakka kanatti bu'uudhaan follow jedheen barreessaa jechuudha. Follow kan TikTokiitiif jechuudha. Follow'n adiidhaan waan ta'eef kunoo bakka kanan godhadhaa jechuudha. Kunoo akkuma agartan TikTokii akkaataatti follow hojjetannullee haala kanaatiin. Egaa barreeffama kanaa guddisnee wal qixxeeffachuu qabna jechuudha. Hundumti isaa akka wal duukaa adeemuu fi sagaleewwan adda addaa jala galchuudhaan wantoota adda addaa gochuudhaan erga kana seef godhannee booda akkaataa kamiitiin suura keenyarra kaawwachuu akka dandeenyu kana durallee isin itti agarsiiseen ture. Ammallee isinitti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshinii kanaatiin viidiyoo akkaataa itti edit godhannullee kana dura isin barsiiseen ture isa kanaa illee jechuudha. Ergasii booda kunoo bakka kanaa ni tuqna bakka kanatti buune al tokko erga isatti buune booda bakka kanatti tuqna appilikeeshinii inshuutiidha jechuudha. Ergasii booda kunoo wanta amma hojjetanne kana haala kanaan nuu baasa. Erga haala kanaan nuu baasee booda maal goona
kunoo gararraa kana kiroomaa bakka jettu kanatti bu'uudhaan quba keenya hin qabne irra harkisna jechuudha. Ergasii booda immoo jala kanatti kan argamtu sarara kana gara fuulduraatti bunnee guutummaa guutuutti irraa balleessinaa jechuudha. Ergasii gadi bunnee haala kanaatiin iddoo barbaanne irra kaawwachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Hamma xumuraatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa dhuftan ammallee chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Galatooma.